Yooyyaa kabajamtootaaf jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa akkam jirtan akkam saatii kana geessan nageenya jaalalli tokkummaan argachuun gammachuun bakkaaf oddoo jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa warroonni wabii miidiyaaf haaraa taatan sabskiraayib sheerii gootanii maatii keenya ta'uun dagattiina. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warroonni kanaan dura gaa uffanni aadaa biyya kamitti argama eessatti argama jettanii nuu barreessaa turtanii jirtu. Kabajamtoota keenya uffanni aadaa nu biratti ni argama. Biyyoota garaa garaa kan akka Beeruutii, Dubaay, Saawudii, Yoordaan biyyoota isin barbaadan irratti isiniif erguun ni danda'ama. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya hundi keessan egaa bakka barbaadan teessanii hello nuun jettanii bakka barbaadanitti isin qaqqabuu fahamuu ni dandeessu. Kabajamtoota keenya egaa isin immoo karaa ittiin nu argattan WhatsApp, Imo, Instagram, social media garagaraa, bootoomii, Telegramiidhaan nu quunnamuu ni dandeessu. Lakkoofsi bilbila keenyaa yoo barbaadan Duwwaa 5 61 86 24 Duwwaa 8 yookaan immoo Duwwaa 5 62 95 44 30 hello yoo nu jettan bakka barbaadanitti isin qaqqabsiifna. Guruupiidhaan ta'ee tokko tokkoon ta'ee kan ijoollee ta'ee kan nama guddaa kan dhiiraa kan dubaraa bakka jirtanitti isinii fiduu ni dandeenya. Kabajamtoota keenya hundi keessan egaa warroonni garee keenyaadhaan hojjechiisuu ni dandeessan irree hojjechuun ni danda'ama. Kabajamtoonni warroonni wabii miidiyaa haaraa taatan hundi keessan sabskiraayibii sheerii gochuudhaan maatii keenya hunda dagatina. Filannoon keessan faayamuu yoo barbaadan filannoon keessan wabii miidiyaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Warroonni uffata aadaatiin faayamuu biyyoota garaa garaa eessa teenyee uffachuu dandeenya nu dhufuu danda'u jettanii gaaffii isinitti ta'e gaaffiin keessan immoo siniif deebi'uu irra jira. Kanaaf hundi keessan sheerii gootanii sabskiraayibii gootanii namoonni baay'een akka argamu yoo gootan hello nuun jedhaa sin qaqqabsiisuu ni dandeenya. Keessumaa warroonni Dubaay UAE Emirate keessatti argamtan bakka barbaadan uffattoota aadaa qofa osoo hin ta'in wantoonni garaa garaa sin bira ga'uu ni danda'u jechuudha. Kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan sheerii gochuun dagatinaa, sabskiraayibii gochuun dagatinaa, koomentis nuu barreessaa. Wantoota barbaadanis immoo koomentii jalatti nuu barreessaatii sin qaqqabsiisuu ni dandeenya. Kanaaf hundi keessan filannoon keessaa wabii miidiyaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Wantoota barbaadaniif gaaffii barbaadanis immoo gaafachuu ni dandeessu. Kanatti aansuudhaan sheerii sabskiraayibii gochuun dagatinaa. Jaalalli keessa simbira haa ta'u bakka foddoo jirtanitti nagaan siniif haa ta'u. Galatoomaa huraa bolaa deebanaa bakka jirtanitti siniin jechuu jaalannaa. Galatoomaa baay'ee sin jaalanna.